Maali beektaa wanti carraasii kennee as keessatti otoo waa tokko akkana namni sitti wajjin haasaattu waan ammallee bishishikii walaarsuuf otoo hin taane dhugaa jirtu wal hubachiisuu fi haasaa gaarii jechi gaarii sadaqaadhaatti beeynan. Atis waanuma fudhatama qabu ijoollee nama kumaaf 300 as keessa jiru irraa waa baratu wayi waa barsiisee dabarsu wayi haasa'e mal bishishikii yoo ta'e nu warri asirraa wala nuyyuu bu'aa buusuu hin dandeenyu. Isin barsiisota amantiiti ragaa wajjinii waan dhaloonni taa'ee baratu kun barsiisu barsiifadhu haasaa dhaqii carraasiif kennama. Barsiisonnis gaafa ragaa wajjin si gaafatan ragaa wajjin ragaa jiraa kuffisiiti uummatatti argisiisi. Kanuma wala bashaqoon gaarii miti haasa'e. Gara amantaa keessanitti nama barbaadan lakkoofsa guddaa barbaadan fudhachuu dandeessu jechuudha. Akkuma kanammoo ati amantaan qabduu jedhe Ahmad Hussein kana dhagaye tokko keessaa bara amma jirru kanatti amantaa qabaachuu dhiisuu namni mirga qabaachuullee beekuu qabda. Hin jedhamu. Siif galee amantaa keellee kada kanaan nama hin jaalachiistu. Amantaa dhabeessa amantaa dhabeetti yoo jette namni yeroo masanu nama foonii waan ta'e yaada miira keessa galame maal jedhame jirumaayyuu akkasitiin amantaa keetu barsiisa jechuudha jedhanii amantaa keellee cilee dibuu ta'a jechuudha agartaa. Osoo hin beekiin amantaa keellee irratti dalagaa jirta jechuudha. Amantaa haa qabaatanii hin qabaatini karaa dimokiraatawaa ta'e karaa ammayyaawaa ta'e bilchinaan beekumsaan quraana keessaa osoo hin bahin baayibilii keessaa osoo hin bahin agartee akkasumas kitaabota amantaa garaagaraa kan isaanii sanaan jechuudha. Qajeelfama barbaada mitiira seera heera qaba mitiira manni amantaa kamiyyuu bifa sanaan amantaa ofii piriichi gochuudha malee kan nama bu'aa qabu wal falmuun suni eenyuunuu moosisuu hin danda'u. Akka falmii siyaasa keenyaas hin jalaa ta'a. Immoo nu akka Oromootti hagasumara waan akka kanaan ajallaa gochuun hin qabaannu amantaa walii kakkabajnee maal jennee garaagarummaa keenyaan amantaa keenya barsiifachuutu gaarii ta'a. Isa sana akkanaa hubattanii fi galatooma. Tole galatooma eekee. Ammas maaltu deemaa beektaa? Akkuma tamma jettee anatti injifataa yookiin miiraan deemuutu hin taane namni dhugaa qabu otuu wangala keessaa bahe quraana keessaa bahe ragaa walii dhiyeessee kan dhugaa qabu dhaloonni ammaa kun dhaloota waa qoratu waanuma maatiin irratti dhalche qofittiidhaaf amantii jechuun waan jireenya boriiti har'a qofaa miti jireenya bara baraati waan ta'eef dhaloota kana yoo dhugumaan warri wangalaa kunis dhugaa qabatan warri quraanaa kana barsiisanii warri quraana qabanus warra wangalaa kana wal barsiisanii dhaloota dukkana keessaa jireenya bara baraatti waamuudha malee falmii siyaasaa yookiin anatti injifataa ana dhugaa qaba akkasii waliin fidee osoo hin taane ragaa waliin dubbataa jiru quraana walii bananii wangala walii bananii namni mariidhaaf immoo eeyyamamaa ta'e giddiidhaan osoo hin taane seenee amantii isaa sana akkana jedhee hubachiise inni muslimaatis amantiin koo akkana iddee kanatti akkana jedhee hubachiise namni itti tolee dhugaan galeef iddeen dhugaan jirtu sun dhaquu jiraansi jedha dhaqee kiyya galatoom yaada keessa. Yaa atillee galatoomi erga dubbattee waan gabaabduu tokko dabaluuf dhiifama guddaa waan gabaabduu tokko dabaleetanu dubbattaa himate. Dhiifama ka narratti waan kaastee qabda. Waan amma Abduseen dubbate waan gabaabduu kaasee hin dubbatta. Jechuun anarratti waan kaastee qabda akkati hubannoo dogongoraa waan itti na hubatteef sitti bu'u jedheen hubannoo sana dhiifama. Gaabgalee waan gabaabaa tokko kan Abdusee irratti yaada kenneen bal'istee yeroo kee fudhattan isa xumuraa daqiiqaa tokko gaditti dubbachuu barbaade galatoomne. Ela Abdusee maaltu jira seete? Nu hundi keenyi Oromoodha. Amantaa garaagaraa qabna. Amantaan garaagaraa sun hundiyyuu amantaa Oromooti. Amantaa Oromoo warra amantaa sana hordofanii. Agartee? Ammoo gaafa garmalee keessa seentan balaa qaba. Balaan isaa eessa jira yoo ta'e gaafa kiristaana gadi buustu kiristaannis kan kee gadi buusuu fida. Agartee? Gaafa Jiisas jettu Muhammad jechuutu dhufa. Gaafa jettu wal qabateetu aadaa warra biraati lachuu isii galee inni fudhanne malee amantaa garaagaraa calqabni isaanii ka Oromoo miti siif galaa jira. Isa yaada keetti deebitanii af gala rakkoon hin jiru Ahmed. Waan beekamuu qabu jechuudha. Walii kabajuutu gaariidha malee kan koo sirriidhaan akka malee walirraa nama fageessaa baay'ee sensitiif ta'uu isaarraa kaka'e
utuu wal falmuurra wal faallaa walitti dubbachuu wal amansiisuu hin dandeessan na amanaa. Isinirrayyuu immoo warra hangafoonni keessan amantaa kiristaanaa keessaas haa ta'u amantaa musliimaa keessaas haa ta'u namoonni garmalee uma beekan sadarkaa addunyaatti warri beekame beeki wal amansiisne wal falmanii maal jedhanii afaan garaagaraa ingiliffa fa'iin kan wal falman arginaa miti waan jijjiiran tokkollee hin qabu vaayiraaluma ta'anii maal jedhu malee hagas mara injifannoo galmeessan walirratti hin qaban kan jedhurraan kana kaasee ija sanaan yoo ilaaltan gaariidha galatomaan xumuradhe. Ayyee waan hin deebii kennuu barbaadu tokkoon qaba dhiifama guddaa waliin erga yaada gootanii jechuudha. Kiristaanummaan amantii miti gaafa jettu amantaa namaa tuquudhanni kun jettee dubbatte obboleessa keenya. Kiristaanummaan amantii ta'uusaa wangeela kana keessaan dubbisee dhabe. Kiristaanummaan amantiidha kan jedhu. Kiristaanummaa itti amanaa hin fayyituu jireenya baraa argattu waan jedhu wangeela keessa hin jiru. Kanaafin kiristaanummaan amantii miti jedhe. Islaamummaan amantiidha yoo na jette yes amantiidha. Sababaansaa Rabbitu Quraana keessatti inna diina inda Allahi al-Islaam. Quraana boqonnaa 3 lakkoomsa 19. Amantiin Rabbiin biratti fudhatama qabu islaamummaadha. Namni amantaa islaamummaa dhiisee amantaa biraa hordofee amantaan sun isarraatii hin fuudhamu isarraa hin qeebalamu inni warra oonga'e warra kasaarerraa ta'aa jedha tokko. Inni biraa waan itas keessatti dubbatte lamaan saayyuu aadaa biraadha. No amantiin aadaa miti. Arabni aadaa mataa ishee dandeesse qabdi. Nuti Araba miti. Oromoodha. Waa'ee isa kana Rabbiin waqabaa'ila lita'aarafu inna akramakum indallahi atqaakum. Saba gosa garaagaraa wanti ani isin taasiseef yookaan nuti isin taasisneef akka isin wal beektanii fi afaan garaagaraallee wanti dubbachiisneef afaan garaagaraa isin beeksisneef akka isin itti wal beektanii fi malee namni wal caalu hin jiru inni tokko guddaan inni tokko xiqqaan hin jiru namni kan inni itti wal caalu sodaa Rabbiitiin. Kun Quraana keessatti Rasuulli immoo salawaatu rabbii wassalaamu alayhi akka namoomaatti annaasu minal aadam wa aadamu minat turaab jedhan. Aadam biyyee irraa argame ilmi namaa immoo aadam irraa argame. Ammallee hadiisa keessatti waa'ee wal qixxummaa dimokiraasii addunyaan odeessitu miti dimokiraasii caaluu Quraanatti nu barsiise nuun ilmi namaa akka ilkaan filaa wal qixadhaa jedhan Rasuulli rabbii salawaatu rabbii wassalaamu alayhi akka ilkaan filaa wal qixadhaa jedhanii dubbatan. Rasuulli nageenyaaf rahmanni rabbii isaanirra jiraatu malee amantii Arabaa hordofna miti nuti. Rasuulli ituu nuti ani Arabaafin ergamee dhufe jedhanii hin hordofnu akkuma Yesuus ani Israa'eliifin ergamee dhufe jedhe. Sana silaa nuti hin hordofnu. Nabi Muhammadiin amantiin isaan hordofna malee nuti aadaa isaanii hordofna miti. Eenyummaa isaanii arabummaa isaanii fudhannetu hin taane amantii isaanii fudhanne. Amantii isaanii immoo akka fudhannu kan nu godhe isaantu addunyaa kanaaf ergame. Akkasidha. Isa kan akkasitti hubadhu ati waan oromummaatiin wal qabsiisteedha kan itaasote. Nuun oromummaa keenyayyuu eenyummaa keenyayyuu akka nuun ittiin falmannu kan nu barsiise amanticha nuti itti amannee jirru kanadha. Akkasitti abdisee dubbadhu aman jedhuun qabana ilaallata waan ta'eef walumaa galatti waan eekeen kaasee jin eekee galatoomii dubbiin kee sirriidha. Nuti waan fakkeenyaaf aadaa Israa'eelijii wal qabatu sirna Israa'eelijii wal qabatu waan hordofnu hin qabnu waan macaafa qulqulluun jedhu hordofna. Siyaasa Yahudaas waan hordofnu hin qabnu tokko isa kana lammata immoo kiristaanummaan amantaa miti jedhee Ahmed deebi'e. Kun eessarraa dhufa? Hiika amantaa wallaaluurraa dhufa. Quraana dubbisuu dhabuurraa dhufa. Quraana keessatti bakka itti kiristaanummaan amantaa miti jedhu hin jiru. Wangeela keessatti bakka itti kiristaanummaan amantaa miti jedhu hin jiru. Tokko isa kana. Inni kan biraani obboleessi keenya Ahmed maal jechaa ture? Utuu Nabii Muhammedii ummata Arabaa qofaaf ergame ta'een hordofnu jedhe. Quraana gaafa dubbistan suuraa Zukuruuf keessatti akka ati warra naannoo Makkaa sodaachiftuuf Exodus si ergine jedha. Warra naannoo magaalaa Makkaa sodaachiftuuf jedha. Quraana suuraa Ibraahim keessatti immoo nuti nabiyyi kamiyyuu afaan saba isaatii malee isa hin ergine jedha. Amantii Islaamaa tokko nuti mirga keenya falmannuu fi nu barsiise jedhe. Erga akkas ta'eeti maa afaan Oromoon salaatan gootani.
isin barsiisee erga ta'e maa afaan Oromootiin salaatan gootan maaliif suuraa Fatihaa suuraa tokkoffaa afaan Arabaatiin qaraatanii afaan Arabaatiin salaata gootu. Otoo isin barsiiseera ta'e isa kana Ahmeditti yaadne jechuudha. Waa'ee Yesuus siyaasaa yeroo baay'ee utuu waa'ee Quraanaa fi Hadiisaa qorateera ta'e Ahmedii amma kana hin rakkatu ture jechuudha. Nus bakkuma tokkotti bakkatti Allahan Quraana keessatti Quraanni kun kan kooti Muhammadiin ana Allah si ergate jedhe dhabne akkatti itti amannu dhabne jechuudha. Macaafi keessatti akkuma Muhammaditti amannu nun barsiisu. So hiika kiristaanummaa wallaaluu fi hiika amantaa wallaaluutu amma kana Ahmediin rakkisaa jira jechuudha. An kanaaf kanuma jedhee dhaabadha. Itti fufaa. Jidduu kana mariin barsiisota peenxeetiif dhiyeeffamaatiin hin ture. Akkuma beekamu jechuudha. Mata duree tokkotu ka'eetiin hin ture. Sunis ammallee barsiisota isaanii irraa ka'ee sunis eenyummaa Yesuus Kiristoos wangeela irraa kan jedhu kaafameetiin hin ture. Wanti sun deebameetiin karatti hafee jechuudha. Amma barsiisaanii yookiin protestaantiidha as jiran waan ta'eef mata duree isa irraa kaleessa illee Abuu Mu'aazii hin didanii ani heeyyamamaadha. Maalummaa Yesuus Kiristoos eenyudha kan jedhu wangeela irraa kan jedhu yoo kan heeyyamamaa ta'u ta'e wajjin na wajjin beellama qabatee akka inni itti seenu hin barbaada waan ta'eef waan kana dubbachuudha barbaade geeffadheera. Waaji maal jetta waan kana irratti? Waa'ee waaqummaa Yesuus irratti namni mari'atu jira isin keessaa barsiisaa keessanis yoo ta'e. Okay, gaariidha dubbadhu Abdusee. Dubbadhu yoo kana irratti yaadannee kenne waa'ee isaan si gaafatan amma. Rakkoon hin jiru. Ani kaleessas qofa miti irra yoo Abuu Mu'aaziin karadheen dadhabe koostiin ajjina seenuu jedhee karadheen dadhabe. Birriyyuu nan kennaaf tunni naajjin mari'ate rakkoon hin jiru Abuu Mu'aazii fi tokko isa kana. Lammata irratti mata duree dhiyeeffame irratti gingilchaan nan mari'adha jedha yoo ta'e maali waa'ee Yesuus Kiristoos bara 1140 erga Islaamaan dhufee kaasanii inni maasa'u maaliif wal bira qabne? Abdusee ifamallee na godhaati. Mata bila waan an kaase kana irratti ani dubbadhu waan an kaase kana irratti eeyyen ni fudhadhaa lakkiin fudhadhu qofaa jecha kana qofaa barbaada. Waan biroo keessa seenuu osoo hin taane an fakkeenyaaf karaa nagahaatiin gaafadhee waan kana eeyyen itti fuufaa lakki ittiin fuufu yoo jedhe tanuma qofaa irraa barbaada jechuudha. Gingilcha rakkoon hin jiru. Ilaali gingilcha. Ani ijoollee shamarranii keessaa nama tokko si ergaan Abuu Mu'aazii jina naasa barbaadate nama daala. Miti an si barbaada waajii si barbaada an si barbaada. Adaraa kan kee wal madaaluu keenya yeroo isa agartaa. Wal madaaluu keenya yeroo isa agartaa. Waaji Ustaaz Goobanaa nuuf fiduu dandeessaa sheer itti gootee. Ustaaz Goobanaa kun keessaa namni madaalu hin jiru isaan nama guddoodha. Isaanii madaalta waan ta'eef. Isaanii kana nuuf boqotuu irraa barachuu feena dhaloonni kun amma kan akka kootitti nama jabaadha yookiin nama beekaadha yoo ta'e utuu dhufee nu barsiisa. Nu barachuu dandeenya ragaa wajjin namni gaafii gaafatu quraana irraa jira waan ta'eef. Andee bilaa adda rabduse. Jechuun tole angeeffadheera hin qeebalu waan naan jedheefi. Hin qeebalu jedheera dhiisa Abdusee hin qeebalu jedheera kalas yaanii barsiisaa sodaate dhiisaa kalas barsiisaa gingilchaa waan sodaateefi. By the way nuti waan tokko isin ibsee dubarfachuu barbaada bakka kanatti. Ijoollee shamarraniin si ergaa jedhee nuti ijoollee shamarraniitii fi xiqqeenya hin qabnu waan macaafnee wajjiniin hin mari'atinaa. Macaafni dubartiin gab jettee haa jiraattu jennuufi si dhumatu amantii si cabsiti jennee yaannaaf malee dubartiidhaaf xiqqeenya hin qabnu by the way. Abbaa fedhe wajjiniin dubartiis haa ta'u maa daa'iman ta'in islaamummaa keessatti nama xiqqeessuun namni kun naa gadi jedhanii tuffachuun nu bira hin jiru. Maaliif jennaan abbaa bira jiru abbaa biratti dubartiin dubartiin kumni tokko amma nama tokkoon geessu amma dhiira tokkoon geessu akkuma lallaba boqonnaa 7 lakkoofsa 28 irratti nama 1,000 keessa dubartii yaada gaarii qabdu tokkoon dhabe akkuma jedhe sun waan isa laallata gaariidha yaani nuti dubartii feetee wajjiniin dhiira feetee wajjiniin daa'ima feetee wajjiniin manguddoo feetee wajjiniin beekaa feetee wajjiniin wallaalaa feetee wajjiniin haasofnee amantiin fudhachiifna galatooma. Galatooma keessatti wal kabajuun gaarii dhugaan illee kabajasii qaba kallattii kanaa yoo deemte waan amma biliyoon kaasirratti nan kolfe
Dubartiin gabiitti jiraattu jechuun dubartii tuffachuu dubartii gadi qabuu miti. Kunayyuu dubartiin kabaja akka qabdu mirga jiraachuu akka isheen qabdu nagaa akka isheen qabdu kan argisiisudha. Garuu gama islaamummaatti deebine yoo ilaalle dubartiin sammuun ishee hir'uudha jedha hadiisi. Qofaa dhaabattee ragaa bahuu hin dandeessu jedha hadiisi. Isa kanaas kaasuu dandeenya jechuudha yoo karaa kanaan deemna jenna. Dubartiif saree fi harreen salaata addaan Ayyee mee yaa barsiisaa Ahmad jirtu. Ittiin abbisee qabda macaafa biraa qabda. Kanaaf nama kuma tokko immoo fakkeenyaa fi Quraanni hadiisni kan jedhu daayirektii akka wal yaadachiiftuuf jedhee maqaa dhahee dubbata gibee tokko maqaa dhahee dubbata. Macaafa irratti garuu dubartii kuma tokko keessaa kan yaada gaarii tokkoon qabduun dhabee jedha. Mee lallaba boqonnaa torba lakkoofsa tokkorraa namni na baasuu dandeessanii. Waa hagoon dhufee waajii wanti nu goonu maali beektu yeroo keenya qisaasessuurra erga haasa'uun keenya noolle yaada dhuunfaa adda addaa kennurra yookiin waajii nama waa'ee dubartii macaafa keessatti akkana quraana keessatti mataan si hir'uudha akkana jiramti as keessaa moo eenyuun waa'ee dubartii haasa'e nu keessaa sana irratti meemee xiqqoosi isa kamtu irratti dhuguma shamarraniif kabaja qaba kan jedhu irratti daqiiqaa 5 isiniif kennina ragaa wajjiniin rakkoon hin jiru. Waa'ee sanaa miti Abdusse biidhinillahi ta'ala irraa ani waajii wajjiniin kan dubbachuu deemu isa guyyaa kanatti musliimoonni dhagaa waaqessaa turanii waan jedheefi muka dhagaa waaqessaa waan jedheefi ani waan sana irratti dubbachuu barbaade. By the way kiristiyaanummaa moo islaamummaatu quraana irratti hundaa'ee macaafa irratti hundaa'ee kan dhagaa waaqessaa jira jedhee macaafni haasa'u kan quraanni dhagaatu quraanatu Allahan dhagaadha jedhamu macaafatu waaqayyoon dhagaadha yookaan immoo dhagaa daayirektii dhagaan kan waaqeffamu kami kan jedhu irratti ani waajii wajjiniin haasa'uu barbaada. Amma sa'aatii kanatti daqiiqaa 8 bichaa fudhannee. Anaa nyaatu. Oromootu maal jedha? Dhiisaa yoo mammaakse mammaakif rakkisa waan ta'e waan torba. Rakkoon qabu waajii mammaaki. Okay. Abdusee kana xumursiisee meel tokko. So kanaafi kamtu dubartii kabajaa kan jedhu haasa'uun yoo ta'e gara quraanaatti deebinee ilaallu. Quraana suuraa faffaa. Sanaa miti dhagaa muslimatu dhagaa waaqessa waan jettuuf yeroo hunda dheengaddaa haasoftanii turtan sana. Sana dhukkeen sirraa ka'ee dubartii 50tti gurgurattee galteen sanarraa si wajjin haasa'uun deemu. Sana 50tti gurgurattee galtee 50tti gurgurree achumaan dubartii kenninee galle nuti. 50 bitannee galle ani sanarraa waa'ee sanaa si wajjin dubbachuuf miti. Anarraa waan si wajjin dubbachuu deemu islaamummaatu dhagaa waaqessamoo islaamummaatu dhagaa waaqessaa jedhee labsamoo macaafa kiristiyaanitti amanutu waaqayyoon dhagaadha dhagaa waaqessaa kan jedhee labsuu isa kamii kan jedhudha. Anaa wajjin mari'achuu yoo dandeesse kanarratti jechuudha. Amma daqiiqaa kanatti kiristiyaanummaa moo islaamummaatu dhagaa waaqessaa kan jedhurratti.